fuuldura namaa dhaabatanii na gargaaraa jedhanu namatti ulfaatu jira hidhee yaaduun wallahi akka koota akka mataa kootiitti inni sila kadhatee bara itti barateera wallahi yeroo tokko nan qaanfadha bakka qaanyi wayinni itti dhaga'amu yeroo namni akkasitti namarraa baqatee iyyuu zimmi jedhee baqaa jaan nama laalee shiiruma koppiliinkiilee namaa gochuu dhiisu nama jechisiise wallahi dhokatanii duwwayya wallahi lubbuun nama keessaa bawwayya bara yene namni siin baqatu addunyaarra jiraattee rakkattee jiraachuurra duutee baduwayya wallahi yoo namni si dheessu namni sirraa baqatu dhugaa rabbi atiin takka rakkattee hin beekne atiin takka garuu namuu natti nuufu jedheeti ka yaadu rakkinni gaaf tokko numa dhufa eenyuun numa rakkata haa ta'u malee baay'ee tokko hammaataadha kanaafi isini nun qaanyisinaati ijumaan kottaa nu laalaa sumataati mee kuma 2-3-4 guutaa kuma 6 guutaa mee zimmi jedhataniiti kuma tokko nama laalinaati koppiliinkitti muddaati mee kuna naafi deeggarsa gahaadha bara wallahi koppiliinki sheeriin keessan illee nama 3,000 weera jirtu nii bara anaaf gargaarsi guddaan kanuma isin dhaabbatanii akkas jettanuu sheerii koppiliinkitti muddaa jecha biraallee isiniin qabu yeroo tokko haasuma narkaa bada iyyuan haasan narkaa bada isinii galee yaada musrabbuma kafa yesus rabbuma ijoollee mee koppiliinkii godhaafi taaftaa bu'uuraa koppiliinkii godhaaf barbaade mubee maaliifu hawaasni kan keessi jaalata dhugaa hedduu si jaalata yeroo hedduun namni hedduun waan kan kee dubbata maaliif ni akkas ija duraa nama obboleeyyan kee dura jirta malee diinaaf waan jirtu obboleessa kiyya dhageeffadhu obboleessa kiyya hedduun isaanii wanti himimmaan dhiiga si hojii booyuu fi obbolummaaf oromummaa walitti qabnuuf jechuudha har'allee si cinaa jirra borollee si cinaa jirra obboleeyyan keenya jajjabaa dhaadhaa koppiliinkii godhaa taatiyyatti si dhugaadha ilmi namaa silaasoo toltee ija namaa duran taa'u haa ta'u malee diinaaf waan jirtu obboleessa hawaasa kan kee bira jirta obboleeyyan kan kee jirta waan taateef gara sitti fudhattee ilaalini hundi keessan jira keenya gahee nuti qabnu yoo dandeenye ni gargaarta bira dhaabbatta gargaarsa waliin biratti leenca kennuu miti doolaara reyaala kennuudhaatti miti inni irra guddaan dhuftee mucaa kana bira dhaabbattee taaptaaf gootee koppiliinkii gootee si cinaa jirra jechuudha achirraan itti aana wanti hundinuu jechuudha kaleessa akkuma keessan fayyaa qaba kaleessa akkuma keessan nama gargaaraatiin ture yaa kaleessa akkuma keessan utaalee qabuu danda'a dheessee jalaa ba'uu danda'a hadda harka keessan keessatti deebi'ee miila dhabee jira kiyya gaafa inni isiniin jiru maaltu na dhagaya maaltu sitti dhagaya kana walii ilaaluudha qabna kanaaf hundi keessan galatooma warri dhuftanii taaptaaf gochaa jirtan baariyaalii mana ol kaasuuf abaaboo onnee darbaa jirtan ulfaadhaa akkasumas tiktookii abaaboo adda addaa mana keessa faffacaasa baariyaalii mana ol kaa jechuudha obboleessa kiyya hin yaaddeeni si cinaa jirra waliin jirra nu oolammoo rabbi si bira haa jiraatu rabbiin beekeeti waa hunda lama waasiin kennu rabbiin gaafa tokko yoo karaa tokkoon gassi qabu karaa tokkoon ossi kaasa kanallee beekaatuma deemi adda rabbi waan kaleessa ati hin qabne san yoo sii gochuu barbaade waa wayitiin si miidha alhamdulillah achitu caala atuu nama bashaasha namaati nama waan rabbiin sirra kaa'e kanatti hin gaddine kennaa rabbi sii kenne mudannoo rabbi si mudate kana takkaa nama gaddeedhaa miti nama gartee mataan dhukkubu qeensi irraa buqqa'eedhaa hin fakkaatu dhugaa rabbi fuula kan kee gaafa laalani kun immoo gammachuu kiyya kan yeroo hundaati. Amma dhugaa rabbi dubbachuu taanaan ni beektaa Oromoo yoo ati gaddite yoo ati boosse malee hin gargaartu yoo ati yaadduftu yoo ati seeqatte nama waati qabu si seeti wallahi ana amma keessa kiyya rabbiin na arge an keessa kiyyatti qabaadhus dhabus ofitti gaddee jiraachuun barbaadu jireenya kan koo keessatti waanuma qabutti gammadee jiraachuun jireenyuma akka nama jireenya harkaa badeetti bakka zim jettee yoo takkas mataa gabbuuftee teessee jette malee yoo ati kolfite dhugaa rabbi dubbachuu taanaan yoo ati kolfite akkasitti baqaa sesseeqattee jette waanuma jireenyi si tolee naan jiraataa argisiis fakkaata garuu an keessa kiyya rabbi qofaan na arga anaa fi rabbi qofaan beeka waan ta'eef ani qabeenya guddaa wayii qabaadhee miti kan hin kolfilsee kullee yookaan gargaarsa
eessa nagaa jedhee miti kan akkasitti sisseeqadhee waan hin bashannanu isinitti fakkaata wallaahi bashannanan qabu. Garuu namni kun sababa kiyyaa sammuun dhiphataa laata waan tokko irraa barataa isa jedhuuf fuula kiyya ibsee ta'a malee ani hin wallaalle boo wallaalle garuu haa ta'u malee yoo silatti barte malees kadhaan illee fuuldura nama dhaabbachuu yoo silatti barte malee yoo sila amala godhatte malee hiif hin meeyyadu. Eegatti dhalattee guddatte waan itti dhalattee guddatte tokko amala kan jedhu Mubee dhaggeeffadhu. Namni akka kan keetii waa hedduu qabu hin jiru. Aan dhugaa rabbi mi'a hawaasa keenyaan boonaan ni kijibeettuu dandeessanii. Namni akka mucaa kanaa qabeenya guddaa qabu hin jiru jedhee yaadan. Maalitti tokko sabrii rabbiin gartee waan rabbi sii kennetti sabbaruu sabrii godhachuun qabeenya guddaadha. Dhiisi addunyaa obboleessa kiyya. Addunyaa hadda ni dhufti baruu darbuu dandeessi. Addunyaa irra hin kaayyatin. Hadda namni kun nama miila dhabe. Jara keenya miila dhabuu miti. Yoo gartee mataan si molaa'u rifeensi yoo sirraa luqa ogamsitti dhagayama. Ani mucaan kun ganaa fiinee bakka hin geenne, ganaa fiigee bakka qaqqabuuf deema, ganaa fuudhee ilmoo argachuuf deema, ganaa laayifii jaalalaa dabarsuudhaaf deema. Takkaa kun afoo dhufee yaadee beeka. Yoo miila mucaa kanaa kan murame namni gadi ilaalee irratti arge malee mucaan kun miidhama inni miidhame sanitti namni gaddeedhee yaadanii jirtan hin jiru. Fuulli isaa irraallee gaddi mul'atu, gammachuutu mul'ata akka waan miila sadaffaa wayii argateetti dhugaa rabbi. Kun jechuun maal ammoo rabbi waa lama sirraan fudhatu kanaaf hin jedheef sabrii jabduu sii kenne. Sabri rabbi sii kenne kanarra gadi dhaabannaan kanaa olillee ganaa rabbi sii kenna. Waan ati yaaddee miti katiyyaanne olillee ganaa rabbi sii godha buleessa kiyya. Kanaafuu atuyyuu garaa nama obsa qabeessa haadha osoo gartee nama obsa qabu ta'uu baatte ati akkana hin jirtu bakka kana hin jirtu. Galgalaa ganama osoo mataa lafa keetteeti dhugaadha. Namni kenna nama mataa lafa kaa'u maalaaf mataa lafa kaa'e hin jedhu baga lafa kaa'ee jira malee dhageeffadha. Akkuma kasi jaalatu jiru. Gootana namni gartee akkuma miila dhabdee kana si jibbullee ni jira. Hin dhabamu bara. Ilma namaati waan taateef. Kanaafuu jabaadhu. Kaleessas gaddi sirraa mul'atu ammallee gaddi sirraa mul'atu. Ati sammuu qabda. Jecha gaaf duraa gargaarsa mubaarak irratti jette qalbii na cabse. Ani miila dhabe malee sammuun dhabne jette qaama kiyya guutuu qaba jette. Dubbiin sanuma boleessoo. Ati nama bakka kamuu qaqqabuu dandeessu. Dhageeffadhu. Sammuu kana fayyadamnaan waan silaa kaleessa qabdu san ol qabda malee sanii gadi hin qabdu. Dhageeffadhu. Ilmaan Oromoo mucaa kana bira dhaabbannaa seenaallee nu gaafata. Akkuma kiyyaaf kan kee dalagachuun manaa gadi bahe. Takka waa mucaa kana dalaga dubbachuu hin dhiifne. Garuu ani san beeku. Inni san beeku. Oromummaa walitti qabna. Oromummaa walitti qabna. Obbolummaa walitti qabna. Kaleessa akkuma keenya dalagachuun manaa gadi bahe. Jireenya ofii jijjiirachuu miti. Haadhaaf abbaa kiyyarraa jireenya jijjiiradhee akkuma kiyyaaf kan kee yaada meeqa qaba. Hadha yaadni isaa gaafa si biraa karatti hafu. Ati akkuma harka kan kee akkuma obboleessa kan keetitti ilaaltutu ilaaluudha. Nama kee yeroo namaa yaadde rabbi kee hirii si yaade. Gandaa miti bakka kana keessa gandummaan hin jirtu naannummaan hin jirtu. Kaayoo ati qabdu san akkuma ati wayii manaa gadi baate ilmi kun wayiidhaaf manaa gadi bahe akkasitti qabadhaa buleeyyan kiyya waan qabnuun bira dhaabbanna ila qabeenya kootu waan qabdu itti fidadhu siin jechaan jiru. Tokkoffaa kootu bira dhaabbadhu yaadaan. Lammaffaa yoo qabaatte ammoo kenni. Sadaffaa yaada gaarii yaadiif. Kanuma ilmi namaa kanumaa wal bira dhaabbata. Kaan keessa namaa rabbumatu arga. Mucaa diimaa qaxxalee mucaa gartee fiigee bakka hin qaqqabne kana. Kan gartee ubbira darbee gargaarsa mubaarak irratti mee takkaa namni fayyaa qabu. Giiftara inni jedha warri feemasa miidiyaa kana gubbarraa dachii dhiisu waa mucaan kun godhe gadi jira sammuu qabaachuun akkasi. Leenca lama biyya gartee Musteefaa yookaan bakka ciisisaa mana yaalaa keessa ciisee leenca lama kennee leencarraan illee darbee mallaqa illee kenneedhaan garuu mallaqa nagarree wallaahu alam hin beeku ani wallahi nama akkas naan jedhe nagarree. Yeroo sanillee jala saniin ture mallaqa illee dabalee kennee jedhan. Baay'ee garaan keenya nu raafame. Warri adda kaleessa mubaarak waliin jiru warri kaleessa mubaarak tabba waliin bahee leenca mana isaaniitti roobsaatu ture dhufee ka yala abaabota akkachi keessatti hin dabarre mucaan kun bakka ciisuu dhibeen isaa kun dhibee kiyyaa oli ani yaalamuu hin danda'a. Miilan irraa cite malee onneen tiyya nan dhoone tiruun tiyya nan dhoone jedhee akkasii yaadee akkas gochuun isaa sun hunda keenya garaa yaase. Ammallee jabaadhu wallahi qalbii teenyatti nu cabe. Qalbiin nu cabuun uumama gaafuma namni miidhamu rabbiin nama jabaa malee hin qabu. Bakka sanitti namni bakka hedduutti waa yaada hedduu qaba beektaa. Mungkin yoo nam tokko illee bakka saniin nama uffatanii jiraatan dhiifama siin gaafachuu illee hin barbaada. Ammallee sun taane booda namni baay'ee irratti dhiifama siin gaafadhe waan sanaallee uffatanii jiraatanii. Haa ta'u malee qabeenya guddaan irraa hafee wayii qabaadhee miti. Ani rakkoo keessa numa tura rakkina keessaa bahee osoo hin taane rakkuma keessa jira. Ani akkuma tokko nam tokkootti dhaqaan na gaddisiisan nan gargaarsa godhe sanii gale.
Kanaaf uummata keenya zimmeettanii nama waliin galchinaa qabiyyaa. Takka taaptaabiin koppiliin jiyoon nyaata yoo. Kanaaf uummata keenya. Warri mudite yeroo birraa qabdu nu zimmeettanii nama waliin galchina. Ennaa akkasii. Iluu galatoome ulfaadhu galatoome iluu kiyya ulfaadhu galatoome. Galatoome. Thank you Habibi. Galatoome iluu. Ulfaadhu bakka kana baaftee waan guddaa rabbi siif haa buusu Habibi ko. Innaa akkasii asirratti qabeenya guddaa waan irraa hafe wayii qabaadhee miti. Ana akkuma nam tokkooti dhibee mubaaraka isin mufachiisuu baatu ana nam biyyatti nadhagahamee jira. Kanaaf akkuma nam tokkooti ani dhimmi sun dhimma lubbuuti jedheeti kan hin gargaarsa illee godhe aguma qaban irraa walii qoodani. Haa ta'u malee ati qaatu malee inni illee aga tokko na ayyaata naa dubbateedha jedha. Galatoonfachuu osoo hin taane haasa'eera. Gastii kiyyallee dhufee haasa'ullee haa ta'u malee haasa'eera. Haa ta'u malee dhibee isaa kuni waa'ee kiyya osoo hin taane waa'ee inni nama biraatii godhaa turedha. Ani waa'ee kiyya yoo naa gochuu baatellee waa'ee inni nama biraatii godhaa ture sanutu na gammachiisa. Ittiin boonaan. Kanaaf namni yoo natti mufattan jiraatte. Inni jira garuu namni nama mufatu atu rakkoo keessa jirta maa kana goote. Mucaan kun qabeenyummaa qabaa jettanii faa kan yaaddu jiru nama baay'eetu jira yaada garaagaraa qabdu uummanni keessanii. Uummanni keenya kun yaada garaagaraa qabu. Akkuma fuulli keenya bifti keenya garaagaraa yaadni keenya illee garaagaraa ta'uu mala. Kanaaf uummata keenya hundumayyuu waan nasi yaaddannu naaf gala garuu haa ta'u malee ani waa hundallee dubbachuun barbaadu. Innaa akkasumatti itti hafuunu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Koppiliinkii godhaati warri as keessa seentan numi yaada qabdan dubbadhaati. Kana booda taaptaap illee haa godhanii sheer koppiliinkii illee haa godhanii. Sa'aatii sadillee guutaa sagantaalee dhiyaataa jira kanneen akka asliillee nan dhufedhee ture amma. Kanaaf uummata keenya Muhammad illee dhufeera. Isa immoo nama biraadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikesana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mube. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kan nanti? Injar jarre mo imbar fanne. Laki injar jarre. Saati rumatti Bareedu argamne. Taati badambi. Osoo sagantaan halkan irratti hin jalqabini nuti marii wayii sa'aatii 10 Itoophiyaa irratti jennee waliin dubbannee turre ijoollee dhumti keenya sa'aatii sanatti immoo narrafee jedhe beeytee halkan kan akka waraabessaa taa'aa bullee ganama kana immoo rafnaa faallaa taane nama wajjiniini inshaallah waan isaan dubbatan sila hin barre waan ta'eedhaaf jechuudha kallattiidhaan sagantaan deeggarsaa jechuudha sa'aatii sadirraa kan eegalu ta'a obboleewwan keenya warri as keessa jirtan hundumti keessanuu mee yeroo tokko please koppiliinkii taaptaabii godhaati namoota quban qabne kan kaleessa deengedda irratti hin argamne biraa akka qaqqabuudhaa fi dafaati sheerii godhaa mee yeroo tokko hundumti keessan obboleewwan keenya koppiliinkitti kana 10,000 naagaame baarakallahu fiikum. Koppiliinkii 10,000 6,800 jira amma 10,000 kan deemu maashaallah natti mul'ata namoonni koppiliinkii gochaa jirtan ganna tarsii fa'i maashaallah Samiraa Jimmaa fa'i argaan jira Jimmaa Fikriyyee Laabii fa'i Raadiyaa Jaayilaan fa'i maashaallah jajjabaadhaa koppiliink Ruuzee Jimmaa 5G maashaallah Murshee Laab Obsii ulaa jireenyaatiin Na'iim biyyaa Jimmaa jajjabaadha maashaallah kanatti isin beeknalaa ijoollee keenya wallaahi baay'ee namatti toltu 8,000 keessa boytuma tokkicha nuuf galatoomaa mubaarak galatoomi hayyee jajjabaadha gannii fa'i sheerii gochaa jira koppiliin kafiistamaan fa'i mabruukaa abbaa ziyaad fa'i isaam jamaal mabruukaa abbaa yaziid